kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota hijiraatti deebinee jirra. Barnoota Microsoft Word kutaa sadaffaadhaan walitti deebineerra. Tole, akkuma kutaa lammaffaa keessatti dabarsine home taabii yookiin ribbon taabii jalaa ribbon taabii file home insert page reference mailing review view warreen jedhaman keessaa home taabii jalaa clipboardii fi foontii ilaallee foontii kanarratti dhaabne har'a. Home tab under home tab in the font group jira jechuudha. Home tab keessaa font group illa kun fontiidha. Kun fonti size yookiin size barreeffama keenyaa guddisuu xiqqeessuu ilaalee jira. Irreen kun boldii ilaalee jira. Bold gochuu yookiin highlight akka inni nutti mul'atu gochuu jechuudha. Kun boldii yeroo kun barreeffama kee gurguddisee jira. Kun ayin kun italic akka jedhamtu ilaalee ture jechuudha. Italic isin irratti click yeroo godhe bifa itaalikiitiin barreeffama keenya jallisee nuuf barreessaa jechuudha. Inni kun strike through kan jedhu barreeffama keenya irra keessa muruu jechuudha. Fakkeenyaaf Microsoft Word kan jettu kana yoon akkas godhe barreeffama keenya irra diba jechuudha. Akka waanan balleessee taasisaa jechuudha. Inni biraa isin kun x barreessee kee jalatti lakkoofsona kan barreeffte kun subscriptii jedhamti. Subscript jedha. Subscript barreessuudhaaf fakkeenyaaf h2o kan jettu kana h2o yeroo barreessinu tuun kun gadi buute subscriptii taate keessaa gadi buutee barreeffamte waan ta'eef qobaatti tuu kana select godhee x jalatti akkasitti kan barreeffamte kana yoon kilik godhe h2o akkasitti naaf barreessaa jechuudha. Saayizii isaa guddifnaa ilaallu. H2 akkasitti naaf barreessaa jechuudha. Isii kana kilik godhee subscript yoon irraa balleesse normaal isii x2 kan jettu kana yoon kilik godhe subscript godhee jalatti butee nuuf barreessaa jechuudha. Kun kanaaf nu barbaachisa. Inni biraan x square kan jettu kun fakkeenyaaf barnoota Microsoft Word afaan Oromootiin kutaa sadaffaa kan jettu kun sadaffaa kan jettu kun faa'aan kun ol ba'uu qabdi waan ta'eef qobaatti select godheetan qobaatti select godhee x square kana click yoon godhe superscript naaf taasisaa jechuudha. Isii kana superscript kun akkasitti size isaa guddisee isin agarsiisu. Kutaa sadaffaa kan jedhu kana fakkeenyaaf size isaa yoo guddise kun akkasitti sadaffaa jedhee ol baasee nuuf barreessuun barbaachisa. Baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hubachuu qabdu. Isiin kun x square irratti click goonaa jechuudha. Inni kun saayizii keenya guddisuudha. Kun xiqqeessuu akka ta'e ilaalee turre jechuudha. Inni kun text effect jedhani kun immoo apply visual effect to the selected text such as shadow, glow or reflection kan jedhu kun barreeffama keenyatti istaayilii garaagaraa nuu kennuudhaaf kan nu barbaachisuudha. Fakkeenyaaf kanarratti click goonee kana keessaa yoo filanne bifa kanaan barreeffama keenya nuuf babbareechaa jechuudha. Decorationiidhaaf kan barbaachisudha jechuudha. Kan barbaadatti click goonee haala kanaan bareechuu dandeenya jechuudha. Inni biraan highlight text keenya highlight fakkeenyaaf barreeffama dheeraa barreessinee dubbisaa yeroo dubbifnutti barreeffama bakka nu barbaachisu yoo highlight keessaa godhachuu barbaadne jecha ijoo ta'e fakkeenyaaf ifa boruu Gesichaa secondary school jedhee Gesichaa kan jettu kana click yoon godhe highlight kun akkasitti highlight keessaa naa godhee akka mul'atu naaf taasisaa jechuudha. Inni kun asitti kan argamtu kun clear formatting jedhamti. Clear formatting means formatting an barreeffama kiyyatti raawwataa ture clear godhii akka jalqaba barreeffametti naaf deebisii jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti barnoota kan jettu kana maal godheen ture barnoota kan jedhu text effect asitti dabalee shadow godheen jira jechuudha. Barreeffama istaayilii addaatiin barreessin jira. Asitti immoo Microsoft Word kan jettu kun strike through godhee irra keessa mureen jiru. Asitti kutaa sadaffaa kan jedhu saayizii isaanan dabalee booldiin taasisee asitti faa kan jettu kana superscripting godhe. Hunda isaa kana yeroo tokkotti kilikii tokko qofaan bakka jalqabaatti akka jalqabanii barreeffametti akka dhalatetti deebisuu yoo barbaanne isa kana select goonee isii kana clear format yoon tuqe clear format yoo okay yoon godhe akkan jalqaba barreessetti naaf deebi'aa jiru. Kun amma akkasii dhalatetti deebi'aa jira jechuudha. Barnoota kan jedhu kunis normaalitti deebi'ee Microsoft Word kan irra muramee ture bakkatti deebi'ee kutaa sadaffaa kan jedhu kun saayiziin isaa guddatee kan ture FFAA kan jedhu kun ol bahee kan ture
maal ta'eera hundi isaa noormaalii bakka silaatti deebi'ee jira jechuudha. Isa kana dudduubatti deebi'uuf aanduu gochuu yoo barbaade isii kana kunoo mallattoo aanduu kanan kilik godha yookiin immoo control plus z controlii tuqee ka'ee controlii utuu gad hin dhiisin z yoo ammas tuqe kunoo dudduubatti naaf deebi'aa jechuudha. Isii kana walumaa galatti under home tab jala foonti groupii xumurreerraa jechuudha. Jarreen kana tokko tokkoon kutaa lammaffaas irra deebitanii yoo ilaaltan ni argitu. Fakkeenyaaf barnoota irraa irra deebi'uudhaaf x2 plus 2x equal to 4 kan jedhu kana maal gochuufan ture x square plus 2x equal to 4 jechuuf yaadamee ture. X square isa kana fakkeenyaaf x2 plus 2x equal to 4 kan jedhu kana x square plus 2x jechuu yoo barbaade maalan godha isii kana x square gochuudha waan ta'eef 2 kana kilik goona isii kana select goona suuta jennee lakkoofsa lama kana select goone superscript gochuudhaaf maal goona as under home tab font group jala x square kan jettu kilik goona jechuudha. Yeroo kana kuno x square plus x equal to 4 ta'eera jechuudha. Super isiin kun gara gubbaatti ol baasuun superscript jedhamti, gara jalaatti immoo akka lakkoofsa lama kanatti gadi buusuun subscript gochuu jedhama jennee ilaallee turre. Har'aaf asumatti nugaa under faayilii ilaallee home tab jala font group xumurreerra kutaa arfaffaadhaan paragraph group kan jedhu waliin ilaalla. Nu hordofaa, subscribe godhaa, share godhaa, irra deebitanii ilaaluu hin dagatinaa. Gara jalqabaa kanatti salphaa waan ta'eef ariifanneetuma deddeemna, gara fuulduraatti waan baay'ee baranna waan ta'eef subscribe godhaa, follow gochuudhaan nu hordofaa. Wayitiitti dhufu kutaa arfaffaadhaan paragraafii jalatti maal maaltu akka argamu ilaallaa. Yeroo gaarii.